wangeelli sirna amantaaf waldaa keessatti sagantaa lallabaatiin barsiisan faarfannaa kadhannaadhaan wangeel hin babal'ata. Faarfannaan jibbinaa faarfannaa wangeela babal'isuudha. Kadhatan jibbinaa kadhannaa wangeela babal'isuudha. Lallaban jibbinaa lallabni wangeela babal'isuudha. Barumsan jibbinaa barumsi wangeela babal'isuudha. Kanaaf tooftaawwan wangeelli ittiin babal'atu keessaa isaan kun dirqamadha jechuudha. Kanaaf namni dabareedhaan faarfannaan kan barbaachise, lallabuun kan barbaachise, kadhannaan kan barbaachise. Kanaaf kana gochuudhaan addunyaan kun guutuun akka ishii wangeela dhageessu ta'a. Inni lammaffaan kitaaba maxxansuudhaan wangeela babal'isuun hin danda'amu. Kan barreessuu danda'u, kan barattan, kan sagalee waaqayyoo hiikuu dandeessan, kan jechoota macaafa qulqulluu beektan, jechoota kana hiiktanii yoo maxxansitan dhaloonni achirraa hubata. Kitaaba barreessuu bichaa miti, jechoota gaggaarii kan isin peejii keessan irratti dhoobdan miidiyaa hawaasaa fayyadamtanii hin dhoobdu yoo ta'e sagalee waaqayyoo lallabuu keessanicha. Garuu wanta baay'een isin argitan yeroo baay'ee wantoota wangeela faalleessutu maxxanfama malee namoota wangeela babal'isan miti. Barreeffama keetiin wangeelli dhaloota bira hin ga'a. Mana teessee barsiisuu, barreessuu, erguu hin dandeessa. Waaqayyo karaa kana maqaa isaa kadhaamu barbaada. Kan barreessuu dandeessu barreessanii nama sabada jiru harka qabdi. Karaa kana wangeelli hin babal'ata. Yeroo baay'ee namoonni gaafa kitaaba maxxansanii kitaaba hafuuraa ergaawwan wangeelaa gaafa namoonni maxxansan akkamitti ilaalu namoonni naggaadeedha bu'aa argachuu fi sooromuu fi makiinaa jijjiirachuu fi malee wangeela bal'isuu miti. Yoo inni faarfannaa baasa ara horii argachuu fi jedhu mana jijjiirachuu fi jedhu warri jala yaa'an jiru jechaadha. Jala yaatu akka Yihuudaa wangeelli kan bal'atu barreeffama maxxansuudhaan barreessuudhaan dhoobuudhaan wangeela addunyaa kanatti hin babal'ata. Har'a booddee ati lallabaadha itti nama sabadi jiru. Har'a booddee ati lallabaadha. Hin lallabda mana kee teesseeni. Inni kanarraa si galee cuuba barsiisa. Peejii isarratti inni kan duuka buutuma barsiisa. Inni kaan immoo wangeela barsiisa. Kaan Ingiliffaan, kaan Amaariffaan afaanota dandeessanii ergaa wangeelaa warra dhageenye dhageechisuu irratti xiyyeeffachuu sinirra jiraata. Halkanii guyyaa qaqqabsiisuudha. Halkanii guyyaa irratti hojjechuudha. Bakka namni jirutti qilleensa irratti teknoolojii fayyadamtee ergaa wangeelaa dabarsuudha. Namoota meeqaan dinqii waaqayyoo hojjetu yoo argitan namoota meeqa sheer kan gootan, laayik kan gootan jirtu, koomentii barreessitan jirtu, wajji kan abbaa sheektan kan tuffattan maqaa waaqa keessanii warra gadi buusan duukaa yeroo dheeraa kan dabarsitan caa hojii wangeelaa hojjechuu sinirra jiraata. Namoota kitaaba hafuuraa maxxansan jajjabeessuu sinirra jiraata. Macaafni isaan barreessan sun dhaloota qaqqaba waan ta'eef bira dhaabachuu danda'u sinirra jiraata. Maallaqaan isaan deeggaruu sinirra jiraata. Beekumsaan bira dhaabachuu sinirra jiraata. Maali kun mataa isaa wangeela babal'isuu keessaa isa tokko waan ta'eef. Ijoollota faarfannaa heebbisan bira dhaabachuu danda'u sinirra jiraata. Namoota lallaban bira dhaabattanii gargaaruu sinirra jiraata. Isin hundi keessan lallabdoota. Hafuura Yihuudaa waan waldaarraa haa cabsu. Jedha. Amma ijoollee meeqa sagalee qaba. Wangeela faarfannaan babal'isuu barbaadanii namoota meeqa ergaa dhalootaa kan baatee ta'u as keessa maallaqa dhabuurraa kan ka'e beektota namoota idiiterii ta'a isa gargaaran dhabuurraa kan ka'e hedduutu as keessa jira. Nubichaan laalinaa waaqayyo karaa keessa waan hojjetu qaba. Sitti kenne waaqayyo bakkuma teessu teessee Yesuus hin lallabda. Mena lallaba Yesuus hin jedhame. Na gargaari yaa Yesuus jedhama. Kanaaf egaa yeroo hundumaa wanta wangeela sababeeffatamee hojjetamu akka daldalaatti hin fudhatina. Tooftaan wangeelli ittiin babal'atu keessaa inni lammaffaan sagalee waaqayyoo kana macaafawwan hafuuraa, kitaabawwan hafuuraa dhoobuudhaan, barreessuudhaan, karaa adda addaa tamsaasuudhaan wangeelli addunyaa akka wal ga'u gochuun hin danda'amu. Karaa kanaan namni hedduu dubbisa. Karaa kanaan nama baay'eetu argama. Karaa kanaan nama baay'ee jireenya argata. Karaa kanaan humnoota diinaa hedduutu qaanaa waan ta'eef ergaa carraa argatan kanatti itti fayyadama. Hundi keessan lallabdoota. Inni sadaffaan tajaajila gargaarsaati. Hiyyeessa gargaaruun, beelaa nyaachisuun, dhukkubsataa laa kadhachuun, ergaa seexanaa irraa bilisa baasuun, hafuura hamaa irraa nama adda baasuun wangeela lallabuudha. Kuni kan ta'u tooftaawwan ittiin
wangeelli lallabamudha. Yeroo tokko nama garaa isaaniitiin madiraka irra dhaabatan gara amantii barbaadanitti oofuun hin danda'amu. Baay'ee nama rakkisu. Waanuma xiqqoo yoo jala keessa hin sokka waan ta'e. Kaan ammoo horii argatu tan tajaajilu jiraachuu danda'a. Kaan isaan immoo maallaqa yoo argatan amantii isaanii kan jijjiiranii jiraachuu danda'u. Amantii kee maallaqaan hin jijjiirin. Hin gurgurin. Horii argachuudhaaf jecha warri amantaa isaanii kaadan hedduun waldaa keessatti baay'ataa jiru. Agalgaa'onni dibata isaanii maallaqatti gurguratan hedduu waldaa keessaa ka'aa jiru. Kanaaf egaa atis lallabaadha waan taateef waan ati gochuu qabdu waan dhalootatti darbuu danda'u of qopheessuu qabdu. Gargaaruu qabdu. Kuni wangeela lallabuudha. Hiyyeessa gargaaruun wangeela lallabuudha. Tooftaa wangeela babal'isuu keessa tokko rakkataa deeggaruu dadhime. Maqaa Yesuusin kennaatti hin deeggartu qabeenyatti hin deeggartu moo Yesuus irratti dhangalaasa. Babal'isuu kennuufidhaan laachuufidhaan horii kennuufidhaan nama gara wangeelatti fiduu irraa fudhachuu miti itti kennuudhaan gargaaruudhaan namoota meeqa amma waan hojii walii uumtan jirtu tarii nama qacartee hojjechiiftee agabuu gashitee miindaa yoo dhawatte waan si gaafa hojii qabde yoo ta'e hiyyeessa tokko lama gootaa dhaabatu fuutee humna isaatti yoo hojjechiif amantaa kee qorata namni sun namni kun nama akkamiiti maaliif na gargaara jedha yoo ati nama amantaa taate nama ganta ta'e dabka namaa nyaatta ta'e kuni nama amantaa miti hattuudha hiyyuudhaan siin jedha namarratti waan qajeelaa malee hamaan hojjete hojii gaarii hojjechuudhaan fakkeenya ta'u gargaaru hankufe kaasu karaatti agarsiisu hannukkubsate akka fayyu waaqayyo tokko keessan dibeera tokko amma tajaajilaarra malee dibanni akka sarra jirutti naman garuu akka wangeelii jedhutti namni Yesuus Kiristoos hin amane hundumtuu hafuura qulqulluutu irra jira. Namni Yesuus amante hundi keessan moo hunda keessan irra eenyu jiru? Jiraaka Yesuus iraame hafuurri isaan irra jiradha. Namni hafuurri waaqayyo irra jiru kamuu hojjetaa waaqayyooti. Sittani maadhagai zayitaniisi bishaanniisi Yesuus biyyee iyyuu ija namichaa dibee fayyise. Maaliif fayyisa waan kana keessa darbee fayyisa? Kana keessa darbee fayyisa. Kana keessa darbee fayyisa. Garuu maqaan eenyu waamamu? Waan maqaa isaa irratti waamame irratti waaqayyo sodaa qabu waameen jedha baala. Waaqayyo waan maqaa isaa irratti waamame irratti sodaa qabu dhaame. Jedhaa karaa hundaan waaqa hojjetu. Ani dadhaben jedhu waaqayyo hin hojjeta hin fayyisa. Biyyee namni irra deemu fuudhee ija namichaa dibee laga bu'ii dhiqadhu atis gahee kee bahe anis gahee koo baheeraadha Yesuus. Biyyeenis gahee ishii baate sagalee sirratti baasa harkuma kee kana dhiiga Yesuusin dibeera. Harraba kee dibeera maqaa Yesuus. Hundisa hojii qaba. Eessa muka cabseetti kadhatee bishaan itti darbata. Qottoo badee tolbaye. Tayiwwan uumamaatti ajajuudhaan ulfinni waaqayyoo mul'ateera. Shakkitoonni hedduun addunyaa kanarraa gadi kan ba'an kun maal godhu wangeela kana busheessuudhaaf fakkeessuudhaaf maqaballeessuudhaaf hunda jedhanii hamma gurra afaaniin isaan ba'utti dubbii sobaa qofa kan hojjetan jiru. Didii kana sii wayyaa ameen jedhe maaloo. Kuni sirriidha. Kuni hojjeta. Kuni kaasaa. Kuni fayyisa. Amantiidhaan garuu fudhadhu. Wangeelattis amantii fudhatte. Karaa kana Yesuus na fayyisetti sooman. Yesuus si fayyisa. Inni affaffaan teekinooloojii fayyadamuudhaan miidiyaa hawaasaa fayyadamuudhaan wangeela lallabuun hin danda'amu. Barreeffama telegiraamiidhaan, waasaappiidhaan, karaa adda addaa yuutuubiidhaan, tiiktookiidhaan karaa hedduu wangeela lallabuu dandeessu. Warri waldaanuma bichaatti akkanumatti muka duuba dhaabaddaa dubbaddaa lakka sirraan hin lallabinaa jedhan jiru. Innumaan hubanne asiin malee asiin hin ta'in jedha. Babal'ina wangeelatiif miidhaa bu'aa gaariis qaba teekinooloojii. Karaa malee fayyadamta taanaan miidiyaan bineensa cimaa. Yoo karaa sirrii fayyadamte garuu ergaa sii dhaqa. Inni garuu bakka ergite inni waa balleessuuf dhaqa moo waa tolchuuf dhaqa kan jedhu dursa xiinxaloo doo seerkaan bahin. Seerkaa baanaan balaa guddaa qaba waan ta'e. Lubbuu hedduu miidhuu danda'a waan ta'e. Goolii hedduu kaasuu danda'a waan ta'e. Waan seerkaa bahu kan of eeggannoodhaan sirriitti xiinxaltee yaaddee gadhiisuu qaba. Gara cimarraa bana lallaba. Dadhabeen jedhu amma gororri isa jedhutti kutaa uffateeti Yesuus akkana jedha Yesuus fayyina fida xuruudha kun ana kana argameeti moo akka durree kurrufaa buluuchaa jecha tokko macaafa keessa dubbachuun waan guddaadha ameen jedhe maaloo gaafa namni sitti asasee mul'atu maqaa Yesuusiin fayyi nagaa argadhu eebbifame jechuun kee addunyaa irratti
bu'aa guddaa qaba ati lallabaadha harka kee ol kaasi qaba. Addi kee lallabaa jireenyi kee lallabaa qabeenyi kee lallabaa ati nama dibataa ta'e Waaqayyo. Karaa hundaan lallabaa. Social media fayyadamaa wangeela lallabaa. Sagalee Waaqayyoo barreessaa. Ergaawwan dhugaa barreessaa. Waan Waaqayyo keessa keessan kaa'u dhaloota qaqqabsiisaa. Dargaggoonni baratan baay'een keessan as keessa jiru. Kan mobaayila akkasii qabdan hedduu jirtu. Teknoolojii karaa adda addaa fayyadamtan hedduu jirtu. Peejii mataa keessan irratti ergaawwan wangeelaa argattan tokko ol kaasaa dubbadhaa. Waldaa bichaa miti tajaajilti. Karaarra deemanii lallabuu wangeela. Nam tokko ofitti fidanii wangeela dhugaatti ba'uu wangeela. Bakka nyaatanitti wangeela lallabuu wangeela. Bakka warra du'aatti wangeela lallabuu wangeela. Mana ofiitti lallabuu wangeela. Macaafa qulqulluu dubbisanii warra kaanitti dubbachuu wangeela lallabuudha. Kaanuma lallabu. Hin kaataa meerga kol kaafadhu. Hin kaataa yoo tati kaate Yesuus wajjin ka'a. Lallabaa wangeela. Dubbadhaa wangeela. Barsiisaa wangeela. Jechoota gurguddaa macaafa keessaa dubbisaa. Ergaa dhalootatti himaa wangeela. Falmaa maqaa Yesuusiif wangeela. Humna dibataa namoota keessatti ajjeesuudha. Amma yoo furii qulqulluun nama baay'ee keessaa ka'eera. Yoo ilaaltan hamilee tajaajiltootaa kan dadhabsiisan halkanii guyyaa kan hojjetan tajaajiltoonni akkana waldaan kiristaanaa akkana amantoonni akkana kan jedhan waa'ee namaa qofa kan haasa'an sagalee Waaqayyoo haasaamee kan dhumne odoo jiru dubbii Waaqayyoo inni jiraatan odoo lallabamuu qabu waa'ee namaa lallabuutti horii guddaa kan baasan jiru. Hammeessitoonni hedduun isin jalaan kaaniiru. Dhaloonni amma jirtan kun lafa deemtanitti lafa ooltanitti Yesuusin kadhadhaa. Seexanaan akka hin dabneef sirriitti sagalee Waaqayyoo dubbifadhaa itti jabaadhaa. Inni shanaffaan lallabuu wangeela lallabuu barsiisuu faarfannaa kadhannaa jedheera qabxii tokko irratti karaa lallabaati waan hin dhufa. Ati gana haati isaa maalii abbaan isaa maalii biyyi isaa maalii qoomni isaa maalii jechuu yoo dhatte si jala harcaate sagaleen sun si keessatti si faa'uu hin danda'u. Amantii abdiidhaan fudhatte yoo ta'e Waaqayyoon ni jiraata si wajjin jira. Wangeela lallabaa karaarra deemaa lallabaa odoo teessanii lallabaa nama si maddi jirutti wangeela lallabaa taaskii keessatti dubbadhaa lallabaatti itti dubbadhaa odoo deemtanii maallaqa isheen jedhina isa dhugutti dubbadhaa isa hatutti dubbadhaa ila sagalee Waaqayyoo akkana jedhadhaa itti dubbadhaa walqixxeen ta'inaa warra biyya lafaa wajjin isin lallabdoota. Inni warra 12 file isiniin fileera. Nama dogongore tokko dogongoreettanii hin baqatinaa dogongora isaa sana akka sirreeffatu godhaa. Inni akkanaatti ittanii hin baqatinaa. Kiristaanummaan amala isaa sana akka dhiisu taasisudha. Jaaffaan nama tokko wajjin dudubbachuudhaan wangeela kana lallabuun hin danda'amu. Kottume sin barbaada jettanii ilaa sagalee Waaqayyoo akkana jedha. Gaafata jedhee sin dhaggeeffata. Hin dhaggeeffata haara sagalee Waaqayyoo kana har'a guyyaa har'aa kana kanan dubbadhaadhaati. Moobaayila keessa irraa jala sararaa ba'a. Guyyaa har'a mata dureen koo kanadha. Ganama godoojiitti hin bahin odoo konkolaataa kee oofuun jalqabin isuma haasaa oolu. Waa'ee abdii dubbifta ta'e abdii siif jira. Irraafaminaa bakka kanaatti immoo kana jira. Waa'ee isaa dubbadhaa. Macaafa qulqulluu keessaa garuu waan sagalee jireenyaa ta'eef foon waan uffannuuf nuu qabamuu dida. Odoo baayoloojiif keemistirii ta'e garuu barataan tokko amma dubbadde kanatti waan hedduu bira ga'a. Waan hedduu bira ga'a. Taanaan cimaa ta'e Yesuus badhaasa. Taanaan cimaa dhugaatii bira teessee kakkajeeli. Maal ijoollee jannaan qofa fakkaata jetteen dhadarree. Kun qoshaasha jedhi biraa kan ija kee kan. Inni koo kana dhiiti. Si kakkajeelchifnaan immoo dafi biraa kan hidhee. Intaa iddoo kana dhiiti. Safara si qorutti hin deddeebiin. Of dhoowwi waan hin dhoowwattee jalan taa'i. Hogganitti hidhadhu waan kaa godhe harka narraa kuta waan ta'eef jettee ho'itatte. Inuma fuuta malee waan irraa sin dhoowwu. Ergaati cubbusaa dalagdee sitti dhufa waan kurtaasaati. Of dhoowwi waan sila. Waan tututtuqin si balleessa. Mana kee balleessa. Dhala kee balleessa. Diidiyati. Waldaa jechuun warra hordoftoon Yesuus Kiristoos walitti qabaman jechuudha malee hannamaa jechuu miti. Namni akkamitti waldaa ta'a? Kophaa waldaa ta'uu hin danda'u. Garee tokko walitti dhufee waldaa ta'a. Amma baay'ina nama kanaa saba kanaa walitti dhufee waldaa kana ta'e. Odoo isin hin jirtan ta'e teessoon kun waldaa ta'uu hin danda'u. Qorqorroon kun waldaa ta'uu hin danda'u. Waan isin dhuftaniif, waan isin waaqeffattaniif, waan isin Yesuusin hordoftaniif, waan Yesuus Kiristoos duuka buutaniif waldaa ta'e. Jira Yesuus jedhame. Bakkatti wangeelli lallabamu garee walitti qabamu tokko argame taanaan waldaa ta'e. Wangeela carraa argattaniin babal'isaa, seexanaaf harkan kenninaa, birriidhaan hin abaabalaminaa, waldaa jabeessaa, cimsaa.
Kuni carraa guddaadha. Dhiiga abbootaa warra wangeelaa dabaddabame eeboodhaan ilkaan isaanii waraanname amma har'aatti sadafii qawweetiin lafeen isaa cabee wangeela kana hin kaane wangeelli kun ganaa addunyaa wal ga'a jedhee ila haarsaa kaffalee affide lakkoofsan qabu. Akkanatti dhufe wangeelli bashannana karabaataa hidhachuudhaan makiinadhaan deemuudhaan akkaataa sanatti hin dhufne namni waaqaa immoo giddii guddata. Namni Yesuus hin lallabu hin guddata dhaame. Mee kana booda lallabaan ta'an jettu arga gaafadha. Waaqni isin haa gargaaru. Yaa Waaqayyo dhaame akkas dhaga'uuf akkas lallabuuf na gargaare dhaame isin haa gargaaru. Karaa meeqa lallabama wangeelli natti maa dafaatii fixeera jedha dubbadha. Karaa 6 7 8 10 jechuu dandeessu. Anammoo 6 deema. Tokko hiikumarraa kaane Maarqos boqonnaa 13 lakkoofsa 14 gaafa laallu Yesuus Kiristoos maal akka lallabaniif waldaa akka babal'isaniif warra 12 fide. Achirraa kaane waldaa maal hin jedhu hiikonsaa tokkummaa. Waldaa kiristaanaa jennee yeroo itti daballu immoo tokkummaa warra Yesuus Kiristoosin hordofanii jechuudha. Waldaa jechaan achi keessatti tokko ta'anii qaama tokko ta'anii Yesuusin warra hordofu jechuudha. Waldaa hiikishii kana malee waldaa namaa, waldaa xiqqaa, waldaa reefu dhufe, waldaa bara darbe, waldaa kaabaa, waldaa kibbaa, waldaa bahaa lixaa jechuun kun haasaa namaati malee hiika macaafaa miti. Kana ta'uu isaa beekuun nutti raata jechuudha. Mana kee keessatti nama 5 taatanii wangeela lallabduu hin kadhattu taanaan gareen sun tokkollaa kee wajjin proogiraam xaafan yookaan immoo gareen kadhannaa mana kee keessatti kadhannaan ta'eera taanaan mana sana keessatti Yesuus Kiristoos warra isa hordofaniin beeka. Warra maqaa isaa waamaniin beeka Waaqayyo. Tokko maalidha? Sirna amantaa waldaa keessatti lallabuu barsiisuu faarfannaadha. Amma faarfannaan isaa jira ree amma bara kana jira. Eessa dhaqe? Faarfannaa hundiyyuu nama utaalchisu qofa ta'e malee lallabni jiru san nama utaalchisutti geeddarame malee innis akkuma jirutti barbaachisee inna solu taali malee nisaa galchu naamusa qabutu waldaa keessaa waan badeef waldaa miti jechuu qabe namni waldaa. Lallaba olu taali fudhu jedhu malee lallaba tasgabbaa'ee fudhatu waan dhabeef waldaa miti jechuu jalqabe namni. Bakkitti utaalanis jira, bakkitti zam jedhanis jira. Akka afurri jedhe nama taasisa. Hojiin afuuraa immoo gaafa jedhe nama gammachiisa, gaafa jedhe immoo nama bohechisa, gaafa jedhe immoo nama utaalchisa, gaafa jedhe immoo nama barsiisisiisa. Akkaataa afurri nama geggeessetti tajaajilu jecha. Kanaaf egaa amantoonni kana beeku kitaaba maxxansuu, 3ffaan tajaajila gargaarsaa, 4ffaan teekinooloojii fayyadamuu, 5ffaa karaa lallabaa nama tokko wajjin walitti dhufeenya lallabuu barbaachisa. Ofitti qabanii wajjin ta'anii sagalee Waaqayyoo akkana dhaa Yesuus namanii ni sagalee wangeela akkana jira akkanatti dubbataa sagalee Waaqayyoo fuula akkanaatti kana jira waan ati gootu kun sirrii miti jettanii lallabuu isinitti jiraata malee lallabdoota bichaa eeguun qabdanii hundi keessanuu Yesuus akka lallabdaniif isin waameera.